Projektii madda anniisaa Aayishaa lakkoofsa 2 fi riizoortii Shabalee naannoo Somaaleetti ijaaramuun eebbifame irratti kan hirmaatan Pireezidaantootni Biyyoota Ollaa Jibuutii fi Somaaliyaa Misoomni naannichaatti hojjetamaa jiru kan ajaa'ibsiifatamudha jechuun dubbataniiru. Riizoortiin Shabalee projektii waadaan gochaan itti mul'ate ta'uu bira darbee dandeettiin kalaqaa kan itti mirkanaa'e akka ta'e Pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad himanii jijjiiramni magaalaa Jigjigaatti argan kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu dubbataniiru. ayaa aad iyo aad uga muuqata iyo sida uga turjumaya habnololeedka iyo dhaqanka ummadan iyo deegaankan. Projektiin kuni bal'aa fi lammiilee hedduu kan hirmaachise hojii guddaadha. Keessa isaattis ogummaa fi of eeggannoon kan hojjetame ta'uu agarsiisa. Hojiin kuni waadaa gochaan qofa osoo hin taane dandeettii kalaqaa lammiilee kan agarsiisudha. Jiruu fi jireenya lammiilee aadaa fi duudhaa naannichaas sirriitti agarsiisa. Manni aadaa Somaalee fi mukeen seena qabeeyyii projekticha keessatti haammatamaniiru. Hojii kanaaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi mootummaan isaanii baga gammaddan jechuun barbaada. Waggaa 10 dura gara magaalaa Jigjigaa yeroon dhufe guddinni akkasii hin jiru ture. Har'a jijjiiramni argine kuni kan nama ajaa'ibudha. Naannoo Somaaleetti jijjiiramni qabatamaan akka mul'atuu fi misoomni hedduun akka hojjetamuuf gahee olaanaa kan ba'atanii fi hooggansa cimaa kan argisiisan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedidha kan jedhan Pireezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Galleeti. Hojii kana hunda milkeessuu kan danda'e hojii hooggansa ministeera muummeeti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yeroo isaanii guutuu misoomaa fi nageenyaaf kennanii hojjechaa jiru. Yeroo hunda tokkummaa Itoophiyaa fiduu fi cimsuuf hooggansa hojjetanidha. Mulanni isaanii biyya guddinni guutuun itti mirkanaa'ee fi hunduu walqixa itti jiraatu uumuudha. Nuti gaggeessitoonni biyyoota ollaa tokkummaa lammiilee eeguufi waloon misoomuuf qindoominaan hojjechuu qabnas jedhan Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Gilleen. Kanas Itoophiyaa Irraa Barachuu qabna jedhaniiru. Magaranaysaa dadku Itoophiyaawii kol haddii la yahay. Ministeerri muummee Dr. Abiy akka jedhanitti hundi keenya tokkummaa fi walooma lammiilee eeguu fi waloon misoomuuf nuti hooggantoonni qindoomnee hojjechuu qabna. Biyyoota birootti investi godhanii kan hin beekne lammiileen Moqaadishoo Somaaliyaa Itoophiyaa dhufuun hojii misoomaa irratti hirmaachuun isaanii kan nama gammachiisudha. Jigjigaan diinagdee baha Afrikaaf ta'e sochiilee biroof giddugala taatee tajaajilti. Kun hundi kan ta'uu danda'u nageenyi keenya yeroo mirkanaa'uu fi waloon yeroo hojjennudha. Kanaafis nuti hooggantoonni zoonichaa daandii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed hordofuu qabnan jedha. Hojiileen misoomaa naannoo Somaaleetti hojjetaman obbolummaa lammiilee biyyootaa caalmaatti kan cimsuu fi fayyadamoo kan taasisuudhaas jedhameera.